warreen haaran yuutuubii gara yuutuubii dhuftan yuutuubiin inni kun Abdii Tuubiidha jedhama. Abdii Tuubiin anaa obboleessa keessan Abdiitu afaan Oromoo fi kan biraa wantoota tokko tokko sin barsiisa. Kanaaf warri haaraa reefu yuutuubii daawwachuudhaaf yookiin seenuudhaaf dhuftan sabiskiraayibii kan jedhu kanarratti mallattoo sabiskiraayibii yoo tuqxani iddoo sabiskiraayib jedhutti yoo tuqxani torbanii yeroo nuti afaan Oromoo barannee afaan Oromoo rikoordii goonee isinii erginu argachuu dandeessu. Kallattumaan meeseejiin isaa isiniif galaa. Abdiin afaan Oromoo barumsa afaan Oromoo gadhiiseera dhaqii ilaali isiniin jedha. Dhuftanii ilaaluu dandeessu. Ijoollee warri qabdan ijoollee keessan barsiifachuu barbaaddanii lakkoofsa isiniifan barreessa. Lakkoofsa kallattiin rakkoon qabu qunnamuu dandeessu. Meeseenjeriin koo TG jedha. Taafii gaadha. TG Abdiidha yookiin immoo Abdii jettanii TG yoo barreessan meeseenjerii koo argachuu dandeessu. Maqaan koo jalqabaa. Isa kanaa suuraa koo kanatu akkasitti irra jira. Meeseenjeriidhaanis na dubbisuu dandeessu. Waasaappiidhaan na dubbisuu dandeessu. Telegiraamiidhaan, iimoodhaan. Kan biraatiinis yoo isiniif ba'e maqaan isaa vaayibariidhaan lakkoofsi koo ida'uu tokkooti. Ida'uu tokko 240 926 727 ida'uu tokko 240 929 727 Okay. Plus 240 929 7267 dha. Ingiliffaani plus 1 240 929 7267 dha. Kallattumaan amma gara afaan Oromoo torban darbee irraa jalqabneetti deemna. Qubeen afaan Oromoo qubeen jalqabaa qubee A'dha. Qubee A'aan immoo adurree kan jedhuudhaan bakka buufnee kaane. Qubee A'aan qubee adurree jedhuun bakka buufnee kaane. Irraan kan haanu afaan Oromoo qubee Ba'dha. Qubee Ba'dha. Ba'aan immoo bofaan bakka buufnee kaane. Ba'aan bofaan bakka buufnee kaane. Qubeen afaan Oromoo itti aanu C'dha. Caa culullee jennee keessa isinii deebi'uudhaaf. Qubeen itti aanu Da'dha. Daan damma. Qubeen itti aanu E'dha. Eeboodha. Eeboodha. Qubeen itti aanu Fa'dha. Fa farda. Qubeen itti aanu Ga'dha. Gaachana. Qubeen itti aanu Ga'dha. Gaachana. Qubeen itti aanu Ha'dha. Haa fi Aan adda addaa. A jechuun aadaa abbaa jechuudhaaf yoo ta'u, haa jechuun immoo haadha yookiin hoolaa jechuudhaaf ta'a kuni. Hoolaa jechuudhaaf ta'a. Kanaafuu qubeen haa fi Aan adda adda ta'uusaa hubadhaa. Qubeen itti aanu I'dha. Ija. Qubeen itti aanu immoo Ja'dha. Ja jaldeessa. Qubeen itti aanu Ka'dha. Kubbaa. Kubbaa jenna jechuudha. Qubeen itti aanu La'dha. Leenca. Qubeen itti aanu Ma'dha. Mana. Qubeen itti aanu immoo Na'dha. Naa ishee kana jechuudha. Naan itti aanu immoo yoo duubatti garagalchitan nama jechuu dandeenya jechuudha. Mana nama jenna jechuudha walumaa jala dabarsinee. Qubeen itti aanu O'dha. Odaa yookiin immoo Oromoo yookiin immoo Odaa Oromoo jechuudhaaf O fayyadamna. Qubeen itti aanu Pa'dha. Paappaayyaa fayyadamuudhaaf qubee Pa'dhaan yookiin poolisii waan akkasii yeroo jennu. Inni itti aanu qubee Paaqaadha. Inni itti aanu Qa'dha. Qabee yookiin immoo qubee yookiin kan biraa jechuudhaaf qubee Qaa fayyadamna. Inni itti aanu Raadha. Saadha. Taadha. Uudha. Baadhaa, Waaqaa, Caayyaa, Zaadha. Kanaafuu qubee Qaarra qaqqabnee jirra. Qaarran Saadha. Raadha. Raafuu jechuu dandeenya. Raafuu jechuu dandeenya. Qubeen itti aanu Saadha. Sa'a yookiin immoo Saawwa jechuu dandeenya. Qubeen itti aanu Taadha. Akkuma yeroo darbee teessoo jechuu dandeenya. Qubeen itti aanu U'dha. Yeroo darbe akkuma ilaalle ulullee jechuu dandeenya.
ulullee jechuu dandeenya. Inni itti aanu vaadha. Yeroo darbe akkuma ilaalle vaayooliinii yookiin immoo viidiyoo jechuudhaaf kan nuti fayyadamnu qubee vaadha. Vaayooliinii yookiin immoo viidiyoo kan nuti fayyadamnu qubee vaadha. Inni itti aanu waadha. Waan weennidha. Waan weenni jechuu dandeenya. Waa weenni jechuu dandeenya. Inni itti aanu xaadha. Xaan immoo xiyyaara jechuu dandeenya jennee yeroo darbe ilaalleerra. Keessa deebii waan ta'eef nutti baay'ee nu dhibu. Xiyyaara yookiin xayyaara jechuu dandeenya. Inni itti aanu yaadha. Yaa yeeyyii jechuu dandeenya garuu fakkiin yeeyyii hin jiru. Yaa yeeyyii. Inni dhumaa fi inni xumuraa zaadha. Zaan immoo zayita yookiin zayitii jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo gaarii qabaadhaa. As keessatti immoo kallattii nama gara duubatti yoo deebine ani mul'achaa hin jira. Iskiriinii kootti deebi'ee hin jira jechuudha. Wantoota nama isinitti haasa'e keessaa abaa caadaa yookiin amma dhumaatti gargar baafattanii namni hin beekne jirtu qubee kan gargar hin baafanne. Ani garuu addaan baafadheen jira abaa caadaa. Eewwannati kumee addaan baafatteerta. Okay. Anillee addaan baafadheen jira. Naa'imaan addaan baafattee kabbabuush yaadaa raftee jirti miti kabbabuush. Dasta akkan argutti miiseenjarii nuti fayyadamtu kan duubatti afaanatti fakkaate yookiin miiseenjarii yookiin immoo indagana balleessitee indagana kan biraa yoo buufatte fayyadamtu fakkaate innaan laalu miiseenjariin tiidii dadhabaa yookiin kan dadhabaa fakkaate jennee laata inna. Okay. Amma gaa karaa Sagaleen kun dhagahamu? amma dhagahamuu jalqabeera duraan hin cufattee laa. Lakkiin cufanneen waan jira sin dhaggeeffachaa hin jira. Garuu nagaa dhiifamoo dhaga'ullee baattan. Gaafii gaafanne dhageesse. Eeyyan. Eeshi maal ture deebiin kee? Deebiin kee maal Anis ture? gargar baafadheera. Gargar baafattan jechuudha. Lakkiin nagaa sin hin jedhin jira. Wanti guddaan isin gargar baafachuu danda'u keessanii kan xaaraa jirruu fi harka ofii rukutaa iddoo jirtanitti yookiin yaadanii kun waan baay'ee bareedaadha. Inni guddaan isinumti qubee akka adda adda baafattanii fi isin hundumtuu warra as keessa jirtan qubee adda adda baafattan jechuun amma gara itti aanutti deemnaa jechuudha. Garri itti aanu immoo qubee kana akkamitti walitti finnee jecha ijaaruu dandeenya. Akkamitti walitti fidee maqaa koo barreessaa, maqaa koo abbaa koo barreessaa, isa adurree jedhu kan akkamitti walitti fideetan qubee walitti guuree barreessaa isa jedhudha. Yeroo darbe namoota muraasa wajjin jalqabnee turre miti na hima. Akkamitti qubee akkamitti walitti finnu jechoonni afaan Oromoo keessaa jechi gabaabaa maal akka ta'e, jechi dheeraan maal akka ta'e waan muraasa laallee turre jechuudha. Amma immoo itti aansinee jecha daqiiqaa 30 kana keessatti qubee afaan Oromoo kanaa walitti fidee akkamittan jecha ijaaraas jiru irratti hojjannaa. Wayyuu? Wayyaa. Okay. Amma kallattumaan gara sanatti adeemnu. Adeemnu gara jecha ijaarutti jechuudha. Ammas immoo tureen isinii fi sheerii godhaa. Afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo keessatti qubeen tokkittii qofa miti. Qubee gosa baay'eetu jira. Isaan sheerii isinii godha. Okay.
Okay. Amma immoo amma argaa jirtu sani kompiitara koo argaa jirtu amma immoo deebitanii. Kompiitara koo argaa jirtu obbolos. Mul'ata. Okay. Kan argaa jirtu isin dubbifamaa wanti kun. Isa xiyyi bira jiru kana Hunduma isaatu wanti isinitti mul'atu jira qubee isaa adda adda bahe. abacaadatu mul'ata malee ka biraan natti sirriitti mul'atu. Diimaadhaan ka barraa'e sirriitti natti mul'atu la. Okay. Amma gaa akkanan isinii buta. Akkanan isinii buta. Akkanan isinii buta. Amma inni jammara irraa mul'ataa jira inni kun amma. Isinii mul'ata miti? Okay. Amma maal jedhaa? Qubee jedha. Jalqabni isaa qubee. Qubee afaan Oromoo jedheetu qubee dubbachiiftuu jedha jechuudha. Qubee dubbachiiftuu meeqa jira? Shan. Qubee dubbachiiftuu shantu jira miti? Okay. Isaanis maal fa'i? A, E, A, Eshi. E, I, O, U. A, E, I, O, U dha miti? Okay. A, E, I, O, U dha. Isin hundumtuu qubee kana adda adda baafattanii beektu? A, E, I, O, U. Isin hundumtuu beektu qubee kana? Nan beekan. Okay. Ishiin kun maanni qubeen ishii? Aadha. Haadha miti? Kunoo. 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 Kuni? Ishiin dhumaawa? Uudha miti? Okay. Sagalee keessan cufaa warri reefu seenaa jirtanii sagalee of biraa cufaa sagaleen akka nutti hin dhaga'amnetti sagaleen keessan jeeqaa jira. Sagaleen ijoollee akka nutti hin dhaga'amnetti cufaa warri barumsa barachaa jirra waan ta'eef. Okay. Garaagarummaan kanaa fi kanaa maal? Garaagarummaan isa kanaa fi garaagarummaan isa itti aanu. Qubee xiqqaa, qubee guddaadha. Qubee guddaa fi qubee xixiqqaa miti? Malee haadhuma. Garaagarummaan ishii kanaa fi garaagarummaan ishii kanaa maal? Qubee dheeraa fi gabaabaadha xixiqqama ta'e garuu. Xixiqqaadhuma ta'ee qubee dheeraa fi gabaabaadha miti? Kamtu dheeraadha kamtu gabaabaadha? Isa gara harka bitaarraa gabaabaadha. Isa gara harka mirgaa immoo dheeraadha. Dheeraa jechuun yoo qubee meeqa ta'edha? Qubee lama. Dheeraan qubee lama gabaabaan qubee tokko jechuudha miti? Kanaafuu qubee dheeraa immoo A jedhu. innaa dubbannu A jennaa isa dheeraa isa gabaabaa A jennaa jechuudha. Akkuma kana I, O, U jennaa jechuudha. Hin iyyinaa malee. Okay. Kanaaf amma gara gadiitti yoo ilaaltanii isa kanaadha jechuudha. Gara gadiitti yoo ilaaltanii hiikaan isaa inni nama isin gaafachaa ture. Inni kun qubee guddaadha. Inni itti aanu qubee xinnaadha. Inni itti aanu immoo qubee xinnaa ta'e dheeraadha jechuudha. Xinnaan inni kun gabaabaadha jechuudha. Garaagarummaan isaanii kanuma argitan yoo ta'e inni kun gabaabaa ta'e qubee xinnaadha. Inni kun immoo dheeraa ta'e qubee Dheeraa. Okay. Isa kana sitti agarsiisufanii. Qubeen afaan Oromoo isaan as keessa jiran kun qubee maalii jedhamu? Qubee 21 jira.
Qubeen afaan Oromoo waliigalatti gara 26 irrattuu dabalata biraa qaba. Garuu qubeen as keessa jiran kun qubee maalii jedhamu? Isaan as keessa jiran. Sitti ilaala. Dubbifamaa. Dubbifamaadha miti? Eh, Qubee dubbachiiftuu as keessa jirti? Hin jiru. Ishii kana addaan baafadhaa jechuudha. Dubbachiiftuu 5tu jira. Dubbifamaa gara 21 kanatu jira. Ganaadha immoo walitti daanaa jechuudha. Kan biraa kan hafe jira waan ta'eef. Amma isinii galee? Okay. Isinii galle taananii. Amma jidduudhaan waan tokko hojjedhaa na eegaa sakandii tokko na eegaati. Okay. Nagaan siif haa ta'u garee afaan Oromoo keessatti kan viidiyoo kooliidhaan haasa'aa jirru giruuppiidhaan yookiin gareedhaan viidiyoo koolii haasa'aa jirru. Kanaafuu viidiyoo koolii dhaqiitii jooyinii kan jedhu gubbaarra kan jiru magariisa viidiyoo fakkaatu turte seentee barachuu dandeenya. Okay, deebi'een jira. Kallattumaanii iddoo jalqabnetti isin deebisaa jira. Qubeen hamaan isaan kun istii jedha dafaati jedha daqiiqaa tokko fayyadamaa daqiiqaa 20 qabnaa daqiiqaa tokko fayyadamaati kan abbaan tokko dubbisaa xumuraa. Ba, ca, da, ma, ga, a, ja, ka, la, ma, a, ka, ra, sa, ta, ma, wa, a, ya, la. Okay, baay'ee gaariidha. Namni kan biraa namni tokkicha dabalu jira daqiiqaa tokko hin guunne waan ta'eef. Yoo dubbisaa jirtu ta'e sagalee keessan dhagaan jiru yookiin mi'uutii gootanii cuftanii ta'uu danda'a. Yoo jiraattan lafa harka baasaa yoo jiraanne immoo kallattumaan gara ittaanutti deemnaa. Qubeen kun qubee dubbifamaa jedhamu jechuudha. Qubee dubbachiiftuun ishii shananiiti. Dubbifamaan ishii kanaadha. 21 jira. 21 fi immoo ishiin 5 walitti meeqa ta'a? 21 fi 5 meeqa ta'a? 21 shamoo Ah, 26 maa isin herreega baay'een dandeessa immoo akkamitti doolaara lakkooftu? Angaruu herregaa kayyuu hin danda'u osoo sirriitti na barsiisan nan fedha. Eh? Herrega osoo na barsiisan iyyuu Innumtuu nan fedha beektaa namni si barsiisu iyyuu hin jiru jedhate maalumaafuu isa kanatti haa deebinu. Kanaaf amma qubee kana walitti finnee jirra jechuudha. Qubee hunduma isaa walitti finnee jirra. Dubbachiiftus, dubbifamaas, guddaas, xixinnaas walitti finnee jirra. A, ba, ca, da, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, jennee walitti finnee jirra. Inni itti aanu immoo ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za kan jedhudha. Isaan kun raakisanii jiru. Xaaxaa, ya, za. Dubbifamni isaa akkuma tokkotti guddaaf xinnaa ta'uu isaatu garaagarummaa qaba. Yeroo harkaan barreessinuu fi yeroo kompiitaraan barreessinu garaagarummaan bifa ittiin barreessinu jiraachuu danda'a. Okay. Amma ishii kana isinitti mul'achaa jirti. Ishii kun isinitti mul'achaa jirti. Okay. Maalidha immoo isaan kun? Caa fi haa, daa fi haa, Ca, da, nya, akkasidha. Moo walumarratti dubbisuudha akkasii duratti dubbistu. xumurigaa akka jalqabu. La. Irran deebi'aa. Ca, da, nya, xa, sha, fa, ja. Baay'ee gaariidha.
waan ta'e jettee dubbifteetta. Kan biraa namni itti dabalu jira. Ishee Hin shaa dandeenye akka ati dubbistetti mala godhu duuba. Namni tokko dubbisaa jira. Dafaa. chaa dhaa nyaa chaa dhaa nyaa phaa chaa phaa Ishiin kun maali? Ishiin kun. Ishiin kun maali? shaa Ishiin kunoo. tsaa Ishiin kunoo. Ishiin kun. Taanoo laantum Ishiin shaa torba. Ishiin dhumaree. ishiin dhumarra jirtu shaa Ishiin kunoo. shaadhaan fi shaa Akkuma tokko horee sagaleen kennaa dubbattu. Okay. Qubeen kun qubee caa fi haadha. Walitti caa fi haan xinnaan isaa isa kanaadha. Walitti chaa jedhamu. Chaa jechuun kan akka chaappaa, mucha waan akkasii jechuudhaaf kan nuti fayyadamnu. Inni kun dhaadhaa namni wallaggaa dhufe jira. A'aan jedhinaati. dhaadhaa Dhaadhaa jedhama. Okay. Kanaaf qubee xiqqaan isaa akkana. Inni kun naadha. Naa fi yaa walitti yeroo dhufan nyaapha nyaata naamin jechuudhaafi qubee xiqqaan isaa isa kana. Inni kun immoo phaadha. Phaa jechuun phaa fi haadha. Phaawulos yookiin immoo phaa kan biraa nyaapha. Nyaapha Phaawulos waan akkasii jechuudhaaf yeroo fayyadamnu. Inni kun qubee shaadha. Saa fi haatu walitti aanee jira. Shaadha. Shaan qubee xiqqaan isaa isa kana. Bishaan, shaan, bishaan, shan jennee yennaa dubbannu shaadha. Inni kun taa fi isaatu walitti aanee tsaa jedhama. Tsahaayi jennee yeroo dubbannu akka kanatti dubbanna. Inni itti aannu immoo qubee torbaffaan zaa fi yaatu walitti aanee zhuwaazhuwee yeroo jedhan beektu Amaariffaan. Afaan Oromoo keessatti baay'ee beekamaa miti. Zaa fi yaatu walitti aanee. Isaan kana keessaa ergisaa kan jedhamantu jira. Ergisaa jechuun maal jechuudha? qubee ergisaa shaanillee kutanaan Sagalee ol fuudhaa waa tokko jedhu Amaariffa yookiin qubee biyya biraarraa yoo ergifatanidha. Tsaanillee Ergisaa jedhama. ergisaa Amaariffa Qubeen afaan Oromoo hin taane kamiyyuu qubee ergisaa jedhama jechuudha. Akkuma jennu qubeen kun qubee Amaariffaarra miti. Amaariffi qubee akkanaa hin qabu. Qubee gi'iizis fayyadamu isaa waan ta'eef inni kun immoo qubee laatiniidha. Yookiin Roomaa jechuu dandeenya. Isaan kun qubeen isaanii qubee laatiniiti waan ta'eef Amaariffi qubee laatiniin fayyadamu. Yoo qubee ergisaa jenne qubeen sun kan afaan Oromoo keessa hin jirre kan nuti akka afaan Oromootti ittiin fayyadamne gara biraarraa kan dhufanii jechuudha. Kan ollaarraa fudhanne jechuudha. Yoo immoo jecha ergisaa jenne jechi sun kan afaan Oromoo kan hin taane jecha biyya biraarraa yookiin ollaa keenyarraa fudhanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf be, cha, dha, nya, a, sha, tsa, zhaa keessaa ergisaan kam? Phaa, tsaanillee Eshi phaa qubee phaa ta'ee ijaa, tsaa. phaa ergisaadha kan bira. Bas isumaan beeka kaasitti amma kan gaafatte sadii numa kana. Meeqa sadii isa kamii qaba? Phaa, tsaa, zhaa. Kanaafuu qubee kana jecha dachaa kan qubee dachaa ergisaa kan isa godhee phaa qubee taa fi qubee tsaa amma fakkeenyaaf isa kana jecha yeroo tsaa walitti finnee jennu malee taa fi saan afaan Oromooti.
qubeen isaa ergisaadhaan jenna. Qubee dachaa isaatu ergisaadha. Yeroo jechaan uumne jennu jecha afaan Oromoo tsaadhaan ka'u hin jiru. Barbaaddanii yoo fiddan hin jiru. Tsahaay afaan Oromoodha. La. Tsahaay namni maqaa Oromoo. Zhaadhaan wanti ka'u juwaajuween Oromoodha. Juwaajuween Oromoodha. Yookiin namni maqaa zaadhaan ka'u Oromoodha. Zaaraa jechuun fidamuun fudhatamaa asirra hin jiru malee. Oromoorra hin jiru zaaraa wanti afaan Oromootiin kan qabu miti yookiin baay'ee yookiin biyya biraa maan maqaan isaa quraana yookiin waan akkasirra jiraachuu danda'a malee zaaraa namni jedhamu Oromoo keessa yaada ergifannee jechuudha. Phaa afur phaa fakkeenyaaf yeroo jennu phaadha wanti qabu wanti Oromoo keessa jiru jira. Barbaadatti yeroo biraa yoo argittan caadha wanti qabu Oromoo keessa jira. Caadha. Caalaa miti daadha wanti qabu yookiin dhaadha wanti qabu jira. Daaraan inni daaras jechuu dandeenya kan naadha wanti qabu yookiin nyaadha wanti qabu jira Oromoo keessa. nyaata yookiin nama yookiin waan akkasii yoo jenne saadha wanti qabu yookiin shaadhaan jira. Saadha saa'u jedhani. Saadha no. Saara. Sha. shaashii Shaashii shaa jennu shaashii. Shaashii shaamaa shan lakkoofsi shan shaadhaan hin ka'u. Okay. Kanarraan kan hafe warri kaan ergisaadha jenna jechuudha. Kanaaf qubee guddaa qubee xinnaa qabanniti. Qubeewwan ergisaa nuti jennu qubee amma nuti beeknu kanatti gara fuulduraatti immoo yoo uumuu baatan qubee kanadha. Qubee ergisaa jechuun qubee sadii. Qubee paadha, baadha, zaadha jechuudha. Isaan kanneen ergifanne qubee dachaa ergifanne immoo isaanuma isaanuun haa, tsaa fi zha warra ittiin ka'anne warra nuti jecha mataa fi qabnedha jechuudha. Isaanidha. Dhuma amma daqiiqaa 10 kana keessatti waan gara xumuraa deemnaa gaafii qabdu. Xiqqoo sa'aatiin natti dhumate baay'ee isin biraa baafachuun deema daqiiqaa 10 qofaan qaba. Nutis 10 qabna. Kudhanuma qabna. Gaafii namni qabu. Ani qabu haala jedhanii sun bunadha, sun qabayedha, sun dabaledha, sun Yaada immoo namni qabu. Homaan qabu ammaa fi sa'aatiin natti dhumatee hin jira. Isin biraan deemaa galatooma. Yaada kee dhageenyadha galanni kee hin badin jawaadha. Yaadni kiyya barachuma waan biroon qabu. Galatoomaan jenna barsiisaa dandeeffama waliin. Haa ta'u galatoome yeroo gaarii. Okay. Galatooma. Amma gara xumuraatti daqiiqaa keenyatti fayyadamuudha fi argaa jirtu barreeffama kana. mul'ata. Angadaantu mul'atan ulaan. Isuma olaanuyyuu argaa jirtu miti. Okay. Yeroo darbe turtanii yeroo kana barannu. Torbee dhufeen jira tolfaan. Torbee irraa nuunne malee torbee lamaan. Qaaratti deemne kaa. Qaara kan jedhu irratti. Okay. Kan biraa namni kanaa gadi deemee jira. Qubee dheeraatti seenatti deemnee fi. Kanaafuu wal gagattanii jirtu jechuudha. So yeroo darbe qubee dheeraa fi qubee gabaabaa jecha dheeraaf jecha gabaabaa barannee turre yookiin sagalee dheeraaf sagalee gabaabaa. Sagaleen tokko isa kana xiqqoo irra isin deebi'een gara fuulduraatti siqa. Sagaleen tokko viidiyoo isaa irra deebi'aa baradha. Viidiyoo isaa calleessanii akkuma barattanii amma torbanitti hin taa'ina. Viidiyoo isaa irra deebi'aatii dhaqaa yuutuubii jalaa baradha.
Sagaleen tokko nuti gabaabaadha kan jennu, sagaleen tokko gabaabaadha kan jedhamu yoo qubeen dubbachiiftuun tokko taatedha. Dubbachiiftuun tokko kophaa ishii dubbifamaatti taantee galuu dandeessi. Dubbachiiftu tokko qofa taatee yoo jiraatte qubeen sun yookiin jechi sun dheeraa jenna. Sagaleen sun gabaabaa jennaa jechuudha. Yoo lama taatee wal bira galtee garuu dubbachiiftuun lama taatee wal bira galtee wal fakkaattee yoo jiraatte jechi sun jecha maalii jedhama? Dheeraa jedhama jechuudha. Jechi sun jecha dheeraa jedhama jechuudha. Okay. Kanaaf asitti yoo argitan lama lama ta'anii wal bira galanii jiru. Dheeraa jennaani. Gara oliitti immoo yoo argitan tokko tokko ta'anii A, E, I fi A, E, I, O, U yookiin immoo akka kanatti wal bira galanii kophaa ta'anii yoo ta'anii Isin kun isitti mul'achaa jirti ishee nama barreessaa jiru. xiqqoo achi fagaatee mul'atu. Amma hoo nama mul'ataa? Kanaaf akkaatti kophaa ishii walitti dhuftee kophaa yoo galtee gabaabaa taati. Yoo akka gadiitti immoo walitti aantee lama taatee akka iddoo kanaatti walitti aantee lama taatee yoo galte garuu dheeraa taati jechuudha. Isinii galee? Okay. As keessaa gaarra baay'ee irraan turtuu jecha tokkitti fudhannee darbina. Qubee kana tokko tokkoon dubbisamee qubee baa jedhaati tokko tokkoon dubbisa. Buna jedhama. Qubee tokko tokkoon hin jedhu. Kanaafuu baa'uuna'aadha miti. Qubee dubbifamaa meeqa jira as keessa? Dubbifamaa meeqa jira? Dubbachiiftuun meeqa jira? Maaliif maal? Uu fi aadha miti. Dubbifamaan immoo lama jira miti. Baa fi naadha miti. Okay. Kanaafuu dubbachiiftuun kun kophaa ishii galte moo lama taatee walitti aantee galte? Adda adda kophaadhaan galte miti. Kanaaf yeroo dubbannu baay'ee gabaabsinee buna jennaa jechuudha. Otoo lama taatee walitti aantee dheerattee wal fakkaattee galteeti silaa yookiin buuna jennaa yookiin buna jennaa yookiin buuna jennaa hin dheerata tureeyyuu jechuudha. Otoo fakkeenyaaf akkana ta'e yookiin immoo otoo akkana ta'e argitanii? Otoo akkana ta'e asiinis hin dheerata duubanis hin dheerata. Otoo akkana ta'e immoo asiin gabaabbatee duuban dheerata. Otoo immoo akkana ta'e jalqaba dheeratee xumura irratti immoo gabaabbataayyuu jechuudha. Kan isaa isinii fi inni jechuu barbaade. Kanaaf amma ijaa jechi isaa qubeen ishii baay'ee gabaabduu taane baay'ee gabaabsinee buna jennee dubbanne. Akkuma kana immoo asitti maal walitti aanee gale moo adda adda ta'ee gale? Adda adda fagaatee galee qubee dubbachiiftutu qubee dubbifamaa gidduu galee jechuudha. Kanaafuu caba jennaa jechuudha gabaabsinee. Okay, asitti waan tokkitti isin hubachiiseen bira darbaa daqiiqaa qabnutti fayyadamuu fi asitti yeroo qubeen dubbifamaa jechuun qubee mataa isaatiin waan dubbatu hin danda'u jechuudha. Yoo qubeen biraa dhufee qubeen akkanaa dhufanii yoo taanan malee qubeen akkanaa dhufanii qubee A, E, I, O dhufanii yoo bira galan malee ofii isaatii dubbachuu hin danda'u jechuudha qubee dubbifamaa jechuudha. Kanaaf yeroo Aan bira gale Caa ta'aa jechuudha. Sagalee A fudhataa jechuudha. Yeroo Uun bira gale immoo Cuu ta'aa jechuudha. Yeroo Een bira gale Cee ta'aa jechuudha. Isinii galee? Yeroo Iin bira gale Cii ta'aa jechuudha. Yeroo Oon bira gale Coo. Yeroo Uun bira gale Cuu. Akkasittiidha. Qubee mataa isaatii jecha mataa isaatiin qabu jechuudha. Isaan kanatu jecha kennaaf.
isaan a e i o utu jecha kennaafi jechuudha jara kanaaf. Okay, akka itti hubattanii edda jettanii booda amma gara sakkaatti darbinaa daqiiqaan keenya dhumaa waan jiruufi gara dheeratti darbinaa. Dheeraa jechuun yoo lama ta'anii wal biratti galanidha isiniin jeesetti mee amma argaa jirtu dheeraa lama ta'anii wal biratti galanii. Okay, isa kana yoo naa dubbisu. Eeboo jedha. Eeboo jedhamti. Eeshi qubee dubbachiiftu meeqa jira? Dubbachiiftu. Afur. Afur miti? Eh. Eefi O. oodha jechuudha. Kanaafuu walitti eeboo jennaa jechuudha. Asiin argitan miti yoo dubbifamaan karaa fuulduraatiin jiraachuu baateyyuu een qophaan ishii sagalee qabdi jechuudha. Baan garuu sagalee ofii isaatii waan hin qabneef oo sanatti butatee boo jedhee jechuudha. Kanaaf garuu yeroo tokko akka qubee arabiffaa duuba irraa fuulduratti akka hin deebi'u. Qubeen afaan Oromoo yeroo hundumaa bitaa irraa gara mirgaatti dubbifama. Malee asirraa gara bitaatti hin dubbifamu. Okay? Isinii galee? Ishii kana yoo dubbisa tokko. Fannoodha. Maa jettanii? Faa'u la. Fa o la i dha miti kun? Maal jedha? Daqiiqaan keenya dhumaa jira. Maal jedha? Waan isitti dhufe dubbadhaa dogoggoruu rakkoon qabu. Foolii jedha miti? Foolii. Hin sodaatinaa maal dogoggoraan tuma baruu bakka walumatti fiduudhaaf. Yoo oon bira jiraate foo ta'a miti? Foo. Yoo iin bira jiraate lii ta'a miti kun? Foolii walumatti finnee dubbifnaa jechuudha. Okay, galatoomaa galatoomaa. Ammas warri haaraa qubee afaan Oromoo barachuu warri dandeessan warri barbaadan abdii tiyuubiin sabiskiraabiin godha hordofaa obboloota keessaniin ga'a bilbilaa fi dubbisaa kootti afaan Oromoo baradhu jedhanii afaan Oromoo qofa miti gara fuulduraatti innaa qubee afaan Oromoo xumurre kan biraatti deemuu dandeenya yeroo gaarii qabaadhaa obboleessa keessan abdiin ture. Hundi keessanis immoo warri barachaa jirtanis immoo walii laallaa wal bira jirraa gaafii karaa dhuunfaanis nagaachuu dandeessu torban keessan torban eebbifamaa haa ta'u. Amma yeroo gaarii qabaadhaa. Gaafii yoo qabaattan gaafadhaa. Kaanirraa yoo hafe immoo xumureera daqiiqaan koo darbee. Baay'ee galatoomaa. Galatoomaan sinillee yeroo qabaadhaa. Amma warri miutii of gootanis sagalee keessan miutii irraa kaasuu dandeessu. Haa ta'uu dandeessu xumurreerra. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.